Nagaa akkam jirtu hordoftoota Nigat TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii har'alee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin walitti deebinee jira. Har'a maalinni kan barannu gaafiiwwan afaan Ingiliffaa how jedhurraa eegalan jechuudha. How jedhanii eegalan fakkeenyaaf how difficult akkasumas how long jedhamanii kan jiran ni jiru miti how far kan jedhaman isaan baranna jechuudha. Kanaafuu akkamitti isaan fayyadamna maal jechuudha kan jedhu ilaalla waan ta'eef na waliin turaa. Haaraa yoo taatan subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Viidiyoon hedduu hojjetamee jira chaanaalii kana keessatti seenatoo irraa fayyadamtu waan ta'eef viidiyoowwan hedduudha ilaaluu ni dandeessan jechuudha. How kan jedhu kana akkamitti fayyadamna kan jedhu maal waliin fayyadamna maqibsa yookaan adjective kan jedhamu how plus adjective maqibsa waliif fayyadamna jechuudha. How plus maqibsa. Maalinni adjective jechuun maqibsa waan ta'eef how plus adjective jenna jechuudha. Akkasitti fayyadamuu ni dandeenya. Amma maalidha tokkoffaa irratti fakkeenyaaf how kana waliin kan fayyadamuu dandeenyu how hot kan jedhudha jechuudha. How hot hammam ho'aa akka ta'e agarsiisuuf yoo barbaannu jechuudha. Wanta tokko hammam ho'aa akka ta'e agarsiisuuf yoo barbaaddu maal jetta jechuudha. How hot. Amma fakkeenyaan yoo ilaallu how hot is the water. How hot is the water jechuu dandeenya jechuudha. Bishaan hammam ho'a. Bishaan hammam ho'a. Hammam ho'a jechuuf jechuudha. Water jechuun yaa bishaanii. How hot is the water. Bishaanichi hammam ho'a kan jedhu agarsiisa jechuudha. How hot yoo jenne hammam ho'aa akka ta'e dubbachuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Ammallee itti fufnaa how kana wajjin kan biraa maal fayyadamuu dandeenya? How difficult. How difficult. How difficult jechuun hammam ulfaata yookaan hammam cima kan jedhu agarsiisa jechuudha. Hammam cima yookaan hammam ulfaata. Amma how difficult was the exam or it may be the question. How difficult was the question or exam. Question yoo jenne gaafidha. Itti aansee immoo exam jechuun ammoo qormaata. Kanaafuu how was the exam yoo jenne qormaanni hammam ulfaata jenne jechuudha. How was qofa osoo hin taane difficult kan jedhu ni jirti waan ta'eef how difficult was the exam. How difficult was the exam jechuu dandeenya jechuudha. Qormaanni hammam ulfaata. Ulfaatina isaa agarsiisuuf how difficult hammam ulfaata kan jedhu agarsiisuuf jechuudha kan fayyadamu how difficult kan jedhu kan. Itti aansuudhaan ammoo how far kan jedhu fayyadamuu dandeenya. How far kan jedhu ammoo maaliif jechuudha iddoodhaaf hammam fagaata jechuuf. Iddoo tokko hammam fagaata jedhuuf fayyadamna jechuudha. How far yoo jenne maal jenne jechuudha hammam fagaata akka jechuutitti fudhadhaa jechuudha. Kanaafuu hammam fagaata jechuu barbaanne how far jenne jechuudha. How far. Fakkeenyaaf how far is the place. How far is the place. Iddoon yookaan bakkichi hammam fagaata. Bakkichi hammam fagaata. Iddoon yookaan bakkichi hammam fagaata jechuuf how far is the place. How far is the place jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa ammoo maalinni how kanaan kan wal qabatu how long. How long kan jedhudha jechuudha. By the way warroonni dubbisarraa kaataniitoo barachuu barbaadan afaan Ingiliffaa dubbisarraa kaataniitoo barachuu barbaadan zuumiidhaan barsiisaa jirra waan ta'eef nu dubbisuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaatii lafa samii keenya. Kanaafuu nu dubbistaniitoo barachuu dandeessan dubbisarraa eegallee jechuudha. Warroota eegaltootaaf akkas goonee jirra waan ta'eef dubbisarraa eegaltanii afaan Ingiliffaa barachuu dandeessan direct practice gochaa kafaltii jiddu galeessaatiin jechuudha. Kanaafuu amma gara barumsa keenya yoo deebinu how long jechuun yeroo hammamii kan jedhu agarsiisa. Kun ammoo yeroo agarsiisa jechuudha. Sa'a agarsiisa. How long yoo jenne yeroo hammamii turtii hammamii kan jedhu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu how long fakkeenyaaf how long does it take to get to Finfinnee from Adama. How long does it
to get to Finfinnee from Adama. Yeroo hammamii fudhata Finfinnee irraa Adaamaa deemuuf? Argitanii miti amma asirratti how long does it take yeroo hammamii fudhata kan jedhu agarsiisa. How long does it take kan jedhu to get to Finfinnee from Adama. Finfinnee ga'uuf Adaamaa irraa. Argitanii miti how long yoo jenne yeroo hammamii, sa'a hammamii kan jedhu agarsiisa. How long does it take yoo jenne yeroo hammamii fudhata kan jedhu nuuf agarsiisa jechuudha. Fakkeenya lammaffaan ammoo how long have you lived in this city? How long have you lived in this city? Magaalaa kana keessa yeroo hammamiif jiraatte? How long have you lived in this city? Magaalaa kana keessa yeroo hammamiif jiraatte kan jedhu agarsiisa jechuudha. Inni biraa immoo maal inni? How high jedha. How high. Kun ammoo maal agarsiisuu fi ol fageenya wanta tokko hammam ol fagaata jechuuf. How high kan jedhu kun how high. Fakkeenyaaf how high is the building yoo jenne gamoon hammam dheerata, hammam ol fagaata yookaan hammam dheerata jechaa jirra jechuudha. How high is the building yoo jenne gamochi yookaan gamoon sun hammam dheerata yookaan hammam ol fagaata jechaa jirra jechuudha. Akkanatti fayyadamuu ni dandeenya how adjective yookaan maqaa waliin jechuudha. Maqaawwan maqibsawwan waliin. Akkasumas ammoo how kan jedhu kan adverbii waliin yookaan ibsa xumuraa waliinis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Ibsa xumuraa kan jedhaman fakkeenyaaf kan akka often, well, quickly, slowly faa kan jedhaman hedduudha. Adverbiiwwanii garuu kanneen akka fakkeenyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle how quickly can you finish the work? Quickly kan jedhu kun amma maalidha? Adverbiidha waan ta'eef how quickly can you finish the work? Saffisa hammamii keessatti hojicha xumurte? Saffisa hammamii keessatti hojicha xumurte? How quickly can you finish the work? Jechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo inni jaraa maal jedha? How well do you know him? Well kan jedhullee amma asirratti adverbiidha yookaan ibsa xumuraati. How well do you know him? How well do you know him? Jechuu dandeessa jechuudha. Amma asirratti hammam isa beekta? Hammam sirriitti isa beekta? Jechuuf yoo barbaanne jechuudha. How well do you know him? Kan jedhu. Kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Akkuma isiniin jedhe barumsa afaan Ingiliffaa jalqabarraa kaastanii warroonni barachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii ni barattu. Practice gochaa direct warroota jalqabu afaan Ingiliffaa jalqabaa jirtan jechuudha. Irraa fayyadamtu jedhitan yaada. Viidiyoon keenya kanuma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Viidiyoon isinitti tole share gochuu isin irraanfatinaa. Baay'een isin jaaladha. Bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a.